akkam jirtu daawwattoota duwwaliin tuub amma kan waliin ilaallu fractionii makaa yookaas mixed fraction kan jedhamudha. Utuu gara sana hin deemin garuu qabxii lamaan tokko waliin ilaalla. Innis maalidha? Proper fraction kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Proper fraction is a fraction in which the numerator of the fraction is less than the denominator kan jedhudha. Fractioniin tokko waamamaan isaa waamsisaa isaatiin gad gaafa ta'u proper fraction yookaan fractionii sirriidha jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akka asitti argaa jirtanii 7 irra 27 kan jedhamu kuni proper fractionii jenneetu waamuu dandeenya jechuudha. Akkasuma improper fraction kan jedhamu immoo jira. Improper fraction is a fraction in which the numerator of the fraction is greater than the denominator. Opposite isa sanaati jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Waamamaan isaa gaafa waamsisaa isaatiin ol ta'u maal jedhama jechuudha? Improper fraction yookaas fraction sirrii kan hin taane jechuudha. Sababii kanaatiif isa immoo akkamitti fudhachuu dandeenya? 27 over 7 jennee yoo waamne kun amma improper fraction jedhamee waamama jechuudha. Fraction sirrii hin taane jennee waamuu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa kun gaafa hiramu remainder yookaas haftii qabaata jechuudha. Kanaafituu improper fraction jedhamee waamama jechuudha. Kan biraan immoo maalidha? Mixed fraction yookaas fractionii makaa jennu jechuudha. Inni immoo akkamitti hiikamuu danda'a? A mixed fraction is a fraction represented by quotient and remainder jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsuma gararraatti fudhanne 27 over 7 kana yoo ilaalle gara fractionii makaatti jijjiiruu hin danda'ama. Fakkeenyaaf yoo jijjiirre 27 torbaaf yoo hirame meeqa ga'a jechuudha? 3 ga'eetu meeqa lafatti hafa? 6 irra 7 ta'a jechuudha. 6 irra 7 ta'a jechuudha. Kanaafi 3 6 irra 7 jechuun fractionii makaa kan 27 irra 7 kana ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo maalidha? How to convert a mixed fraction into an improper fraction kan jedhu jira jechuudha. Mixed isa ta'e kana immoo gara improper fractionitti immoo akkamittiin jijjiiruu dandeenya isa jedhamu. Kana immoo maal goone jechuudha? 3 6 irra 7 kan jedhu mixed fraction jenneerra. Isa kana immoo akkam gooneetu gara improper fraction yookaan fraction sirrii hin taane tokkotti jijjiiruu dandeenya kan jedhamuu fi maal goona? Lakkoofsa nuuf kenname fakkeenyaaf asitti nuuf kenname kanattu 7 baay'isuu 3 ida'uu 6 jennee over 7 ta'a jechuudha. Kun immoo gaafa hojjetamu meeqa ta'a jechuudha? 7 baay'isuu 3 21 21f 6 ammoo 27 ta'a jechuudha. 27 irra 7 akka kanattiin fractionii makaa gara fractionii sirrii hin taane tokkotti jijjiiruu dandeenya. Fractionii sirrii hin taane tokko immoo bifa fractionii makaatiinis kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf akka kanatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Fractionii makaa ta'e tokko gara fractionii sirrii hin taanetti yookaan fractionii sirrii hin taane tokko gara fractionii makaatti jijjiiruun akka kanatti ni danda'ama jechuudha.